Tole, Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo dinqii qabaachaa jirra. Waaqayyo nu gargaaree isin gidduutti argamuu koof gammachuun koo guddaadha. Akkuma buleessi koo sanyiin jedhe namoota gurguddoo baay'eetu as keessa jiru. Bakka namoonni akkasii jiranitti sagalee Waaqayyoo dubbachuun ni ulfaata jechuun koo kabajan isaaniif qaburraa kan ka'e jechuu kooti. Namootaan baay'ee kabaju tajaajila isaaniin baay'ee eebbifameen argaa jira. Waaqayyo nu gargaaree nu eegee guyyaarraan nu ga'ee akkasitti immoo walitti qabamne sagalee isaa akka dhageenyuuf akka isa waaqeffannu carraa nuuf kenne carraa guddaadha. Gooftaatti guddaa gammanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Bakka jirtan hundumaatti warri akka koo biyya keessa jirtanis warri immoo kutaa addunyaa garaagaraa keessa facaatanii jirtanis nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Yesuus Kiristoos nu gargaaree nu wajjin jira. Biyyi lafaa raafama guddaa keessa jirti. Biyyi keenya immoo addumaan iyyuu raafama addaa keessa kan isheen jirtu. Yeroo itti namni bahee galuudhaaf wabii hin qabne kana keessa yeroo wanti hundumtuu nama sodaachisu keessa Waaqayyo nu eegee yeroo kana nuuf kennuun isaa waan guddaadha obboloota koo. Maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Yesuus Kiristoos waan hundumaa keenya waanuma namni lakkaawwachuu danda'u waan gaarii hundumaa kenninuufi qabeenyi keenya beekumsi ogummaan keenya wanti ittiin of jennu wanti nurraan fudhatamne isa duwwaadha. Gooftaan kan eebbifame haa ta'u. Inni kaan hin soba hundumtuun fudhatama wanti namarraan fudhatamne hin jiru. Beeka inni jedhu inni baay'ee baratee gaaf tokko mataa dhukkubbiin itti ka'eetu sammuun iddoodhaa badee maraatee diida keessa oola. Qabannee abbaan qabeenyaa immoo waan xinnoodhaan qabeenyi isaa iddoodhaa badaa. Qabeenyi dhaabbataan hin sochoone bara baraan kan nurraan fudhatamne ilma Waaqayyo Waaqa jiraata Yesuus Kiristoos qofa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. Yeroo tokko biyya Kooriyaa Kibbaa keessatti akkas ta'e. Kooriyaa Kibbaa keessatti magaalaa Siwul keessatti waldaa kiristaanaa guddaa Paaster Choonfaa tajaajilan keessattitu namichi tokko sammuun isaa dhukkubsatee maraateetu karaarra jiraata. Gaaf tokko obboloonni qabanii waldaa fidanii dhanna isaa dhiqanii fi uffata itti jijjiiranii kadhatanii fi fooyya'e. Sammuun isaa xinnoo fooyya'ee utuma waldaatti deddeebi'uu fayyee sadarkaa baruurra ga'ee jajjabaate. Garuu barandaa namaarra bula ture yeroo sanayyuu homaan qabu bara baay'ee maraatu ta'ee karaarra jiraate. Gaaf tokko waldaa keessa fuula dura taa'eetu inni jiru lubni waldaadhaa beeksisa beeksisu. Waldaan keenya piroojeektii guddaa tokko qabdi. Piroojeektiin kun hojii wangeelaa hojjechuudha. Kanaaf immoo horii guddaatu nu barbaachisa. Hundumti keessa nama dandeessan nu gargaara jedhanii beeksisu. Namootaaf immoo unka hiru turan. Unkatti namoonni teessoo isaanii barreessuu, maallaqa amma gargaaran barreessuu. Unka sana akkuma namoota isaan kaanii innis fudhateetu maqaa isaatti barreessee horii guddaa irratti barreessee deebise waadaa seene. Nama barandaa jiraatu nama waan tokko hin qabne namni kun garuu mana Waaqayyoof qabeenya guddaan kenna jedheetu itti barreessee deebise. Ilaalanii tajaajiltoonni wanta inni barreesse ilaalanii namni kun fayyeera seeneedhaan fayyine ofiyyuu barandaa namaarra ciisaa attamitti amma kana waadaa seeneedhanii bitaatti galee dhumarratti paasterii bira dhaqeetu erga sagantaan xumurame booda paaster jedhee yennaan yaaddoo kee naa galaa. Horiin ani barreesse guddaadha. Kaffaluu hin danda'u itti naa sodaata ta'a. Garuu ana kenneef Waaqayyo si wajjin haa ta'u erga yaaddee jedhee macaafa kana kennaa godhee kenneefi kana dubbifadhu innaan macaafa qulqulluu fudhatee galeetu barandaa sanarra ciisee macaafa qulqulluu dubbifata. Otuma dubbifatu galgala Maatewos 5 isin ifaa isin soogidda biyya lafaati kan jedhu argatee baay'ee itti gammade. Baay'ee gammadee borumtaa ganamaan gara paasterii dhaqee akkas jedhe paaster jedhee innaan macaafni qulqulluu natti naalaatti dubbifadheen baay'ee natti tole isiniifaa isin soogidda biyya lafaati immoo jedha. Kanaaf ani soogidda nagaduun barbaada maal ta'a yoon soogidda nagadee jedhee mariisise. Isa booddee paasteriin ergaan isaallee akkas jechuu miti garuu erga keessa kee dhufee mee yaalii jedhanii birrii biyya sanaa 500 kennanii fi geggeessan. Dhaqeetu birrii 500 ashaboomtee sana daldaluutti ka'ee
waggaa xinnoo keessatti akka biyya sanaatti naggaadee ashaboo isa beekamaa ta'e baay'ee kaapitaalii guddaa nama sochoosu nama guddaa ta'ee maallaqa waldaaf waadaa seenes hin kaffalee isa booda erga nama dureessa guddaa ta'e booddee gaaf tokko maallaqa kaashii qabu hundumaan ashaboo biteetu magaazinii isaa keessa kaa'ee wanti isaaf hafemtu baankii keessa hin jiru waan hundumaa baasee biteera ashabootti guuteetu guyyaa sanbataarra waaqeffannaaf waldaa dhaqe. Waldaa kiristaanaa ta'etu inni waaqeffataa jiru bokkaan biyya biraadhaa roobe lolaan dhufe magaazinii isaa bishaan guddaa bira ture qarqararraa lolaan akka jirutti yaa'ee dhufeetu magaazinii sanarra uwwisee fuudhee darbe. Egaa beektu ashaboof bishaan yoo wal argate maal tokko ta'u beekamaadha. Waan tokko tuunafiiniif daqiiqaa 15 yeroo hin caalle keessatti qabeenyi inni biyya lafaarraa qabu hundumtu barbadaa'e. Isa booddee namoonni dhaqanii waldaadhaatti himnaan waaqeffannaa isaa fixee dhaqee gaafa magaazinii isaa banee ilaalu keeshaa duwwaatu jira. Waan tokko ashaboo waan jedhamu hin jiru. Amma baankiidhaas birrii hin qabu, magaaziniidhaas ashaboo hin qabu. Daqiiqaa 15tti qabeenyi isaa hundumtu harkaa bade jechuudha. Isa booddee paastoroonni torba ta'anii waan isa mudate dhaga'anii booddeedhaan dhaqanii gaafa isaan ilaalanii keeshaa duwwaarra dhaabateetu harka isaa ol qabee afaan haaraa dubbachaa waaqayyoon galateeffataa ture. Isa booddee paastoroota keessaa inni tokko akka jedhe namicha kanatti maraatummaa isaatu deebi'ee jedhe. Sababni isaa qabeenyi amma kun harkaa badeennaan afaan haaraa haasa'uu hin danda'u, waaqayyoon galateeffachuu hin danda'u, itti deebi'ee ka'ee dhukkubi isaa ittiin jennaanii utuu isaan kana haasa'aa jiranii balbala irraa fageenyatti argee paaster jedhe kottu ol seenee hundi keessan ol seenaa jedhe. Lolaan hin beekamne dhufee qabeenya hundumaa fudhatee sokkeeraa Yesuus koo garuu kan itti bu'u hin jiru isatu naaf hafee jedhe. Galanni waaqayyoo. Ameen. Haleluuyaa. Lolaan ashaboo koo fudhatee sokkee Yesuus kootti immoo bu'uu hin danda'u jedhe. Bakka lolaan itti bu'uu hin dandeenye bakka balaan qaqqabuu hin dandeenye iddoo akkasii naaf jira Yesuus koo. Kanaaf waan hundumaan qabaa naaf hin yaadda'inaa hin sodaatinaas isatu naa kennee isatu immoo narraa fuudhee qabeenyi koonni guddaan ashaboo miti, qabeenyi koonni guddaan maallaqa biyya kanaa miti, qabeenya caalu nani qabu Yesuus Kiristoosii isatti immoo homtuu na jalaan bu'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Buloota koo haalaaf yeroo keessa jirru keessatti qabeenyi keenya dhaabbataan kan nu jalaan duune, kan nu jalaan dhukkubsanne, dhiibbaan dhiigaa kan nu jalaan qabanne, heerta attaakii dhukkuboonne kan achumatti nu jalaan hambisne, balaan kamuu kan nurraa addaan isa hin baafne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Isaan boonna, isaan hubjanya, qabeenyi keenya isa duwwaadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waaqni jiraataan kennaa guddaa godhee ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne isatti gammadaa jiraanna bara keenya guutuu. Guyyaa irraas carraa kana kan nuuf kenne isadha. Baay'een gammadaa irra deebiin dubbaddaa asitti argamuu koofi waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Otuun gara sagalee waaqayyootti nufi nan oduu isinirra deessise natti fakkaata. Kallattiimaan gara sagalee waaqayyoo rannaamaa daqiiqaa muraasan sagalee waaqayyoo isiniif qooda. Kutaa Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 hanga 17tti jirurra dhaabadheen waa dubbaddaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 amma 17tti kan jirurra. Keessumaayyuu lakkoofsa 15 irraa kaaseen dubbisa. 15 amma 17tti akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuu jalqabee Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebise. Hundumti isaaniis na'anii raajiin guddaan nu keessaa ka'eera. Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii Waaqayyoof uqubaa dhiyeessanii dubbiin kunis guutummaa biyya Yihuudaa fi naannoo biyya sana hundaa ga'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Al tokko irra deebi'u. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuu jalqabee Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebisee hundumti isaaniis na'anii raajiin guddaan nu keessaa ka'eera. Dubbisee Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 15 kaasee kan jirudha. Sagaleen natti tolu baay'ee iddoo kana Waaqayyo saba isaa ilaaleera kan jedhu. Waaqayyo saba isaa ilaaleera. Raajiin guddaan tokko nu keessaa ka'eera. Waaqayyo immoo saba isaa ilaaleera jedhanii isaaf uqubaa dhiyeessanii jedha. Obboloota koo Waaqayyo yeroo itti namoota ilaaluu qaba. Waaqayyo yeroo itti saba tokko ilaaluu qaba. Yeroon ilaalamu Waaqayyo
yerootti inni akka sabaatti namaa fidutu jira. Waaqayyo saba isaa ilaaleera kutaa jedhu kanatti natti tola. Akka mata dureetti irratti dubbachuu kan barbaadu yeroon ilaalamuu nuuf isin dhufaa kan jedhu akka sabaatti yerootti Waaqayyo nu ilaalu akka ummataatti yerootti Waaqayyo nu ilaalu yerootti Waaqayyo dukkana nurraa dabarsu yerootti Waaqayyo imimmaan keenya qorsu yerootti ol deemaa baay'eef boonye yerootti wanti ta'uu malle ta'e baay'ee keessa jirra. Yeroo rakkisaa kana bara rakkisaa kana nurraa dabarsee Waaqayyo saba keenya yeroo ilaalamuu hin fidaa kan jedhuun gabaabsee dubbadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lallaba boqonnaa 3 gaafa dhannee ilaalu lakkoofsa 1 kaafnee waan hundumaaf yeroo hin jiraadha sagalee Waaqayyo. Waan hundumaaf iyyuu yeroo hin jiraadha. Dhalachuudhaaf yeroo hin jira, du'uudhaaf yeroo hin jira, dhaabuuf yeroo hin jira, buqqisuuf yeroo hin jira. Waan hundumaaf waan aduu gadi hundumaaf yeroo hin jira jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yeroo jechuun waaqarra hin jiru, waaqarratti yeroo wanti jedhamu hin beekamu, bara bara yookaan eternity waan jedhamu keessaa firaakshinii xinnoo Waaqayyoo kaasee biyya lafaa kanarratti nuuf kenne lakkaawuu akka nu hin dandeenyu godhe jechuudha. Guyyaa tokko keessa sa'aatii 24tu jira jennaa, torban tokko keessa guyyaa 7tu jira jennaa, ji'a tokko keessaa guyyaa 30 qabna jennaa. Akkasittiin akka nu lakkaa'uu dandeenyuuf bifa lakkaa'uu danda'amuuf bara baraa isa jedhamu eternity sana keessaa Waaqayyo yeroo fuudhee nuuf laate kanaaf yeroo lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Waaqarra garuu sun hin jiru. Inni hin bari'u sa'aatii 24 wanti jedhamu hin jiru. Eternity dha jechuudha. Bara baraa isa jedhutu jira malee yeroon hin jiru. Aduu gajjallaa garuu Waaqayyo siistemii yeroo jedhamu nuuf kenneetu yeroodhaan barri keenya yeroodhaan lakkaa'ama, umuriin keenya wanti hundumtuu yeroodhaan akka lakkaa'amu taasise jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo waan hundumaaf iyyuu yeroo kenneera jechuudha. Yeroo kenneera jechuudha. Yeroon dhiphinaa jira, yeroon bal'inaa immoo jira. Yeroon dukkanaa jira, yeroon ifaa immoo jira. Yeroo hundumaa sa'aatiin 12 ifaa, sa'aatiin 12 immoo dukkanaan dabarsina. Guyyaan akkuma jiru, galgalis immoo jira jechuudha. Waan hundumaaf Waaqayyo yeroo akka kaa'e macaafni qulqulluun keenya hin dubbataa. Yeroon itti Waaqayyo nama ilaalus jira jechuudha. Yeroon dagatamu akkuma jiru, yeroon rakkinaa akkuma jiru, yeroon dukkanaa akkuma jiru, yeroon boo'ichaa akkuma jiru, yeroon imimmaanii akkuma jiru, yeroon gammachuu, yeroo itti imimmaan namarraa haqamu, yeroo itti Waaqayyo mataa namaa ol qabu, yeroon kolfaa, yeroon galataas immoo in dhufaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti gaafa ilaallu ergasii Yesuus gara mandaraa Naayin jedhamtu dhaqeedha. Naayin magaalaa jedhamtu dhaqe jedha. Lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irraa yeroo ilaallu immoo Yesuus Kiristoos kuni Qifirnaahom akka inni ture dubbata. Qifirnaahom magaalaa Qifirnaahom jedhamu ture. Magaalaa Qifirnaahom kanarraa gara magaalaa Naayin jedhamtu akka inni dhaqee argina. Sagaleen Waaqayyo akkasitti nutti dubbata. Magaalota kana lamaan gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Baakgiraawundi isaanii yeroo dubbisnu magaalaan Qifirnaahom jedhamu magaalaa guddaadha. Magaalaa baay'ee beekamaadha. Magaalaa bu'uura misoomaa baay'ee qabudha. Magaalaa jiraattota hedduu of keessaa qabu. Magaalaa dinagdeedhaan sadarkaa guddaarra ture. Magaalaa jireenyaaf baay'ee mijataadha magaalaan kuni. Gama biraan immoo magaalaan Naayin jedhamtu kun immoo magaalaa xinnoo, magaalaa namoonni harka qalleeyyiin keessa jiraatan, magaalaa bu'uura misoomaa hin qabne, magaalaa tuffatamtu, magaalaa hiyyeessotaa jedhamtee kan beekamtu, magaalaa namoonni jireenyaaf hin filamne, magaalaa akkasiiti. Egaan Yesuus Kiristoos magaalaa Qifirnaahom magaalaa guddaa keessa taa'etu gara magaalaa xiqqoo kanaa deemuudhaaf karooratu inni baasuu laalla. Gara Naayin deemnaa jedha bartoota isaa fudhateetu isaan nuti mariisisu argina. Naayin deemnaa. Fageenyi isaanii Qifirnaahomiif Naayin gidduu kiiloomeetirii 16tu jira. Kiiloomeetirii 16 jechuun waan salphaa miti. Geejjibni hin jiru, miilla isaaniin deemuutu irra ture. Kanaaf Gooftaan magaalaa mijataa kana magaalaa guddate magaalaa Qifirnaahom kana keessaa ba'eetu gara mandaraa tuffatamtu, gara mandara hiyyeessotaa, gara mandara namooti muraasi keessa jiraatanii, gara mandara Naayin utuu inni dhaqu argan. In dhaqee jedha. Gara Naayin dhaqee jedha. Gara namoonni baay'een hin filanne Yesuus Kiristoos garuu hin dhaqee jedha. Namooti baay'een dhaquun barbaadanii sababni isaa
magaalaa akkuma isinitti magaalaa filatamtu miti magaalaa hiyyeettiidha. Yesuus Kiristoos garuu bartoota isaa hundumaa fudhatee gara magaalaa sanaa dhaqee jedha. Jedhanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko waan namoonni ilaalcha hin qabneef waan namoonni tuffatan Waaqayyo immoo itti goreetu utuun ol kaasuuti kan nu arginu. Waan biyya namni tuffate, biyya namoonni ilaalcha dhowwatan, biyya mootonni tuffatan, biyya mootonni akka waa'ummaatti lakkaa'an Waaqayyo immoo ofii isaatii deemee dhaqeetu utuunni seenaa jijjiiruu yeroo baay'ee argineerra seenaa keessattis haa ta'u bara keenya keessattis jechuudha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. In dhaqe Yesuus hin tuffanne, karaan hin jiru hin jenne, ibsaan hin jiru hin jenne, bishaan hin jiru hin jenne, geejjibi hin jiru hin jenne, miilaan hin deemu hin jenne, chaalenjii hundumaa dhiiseetu cinaatti dhiisee Yesuus Kiristoos hojii waan qabuuf kallattiidhaan gara magaalaa Naayin jedhamtu gara magaalaa tuffatamtuu kanaa deeme. Namoonni nama tuffatu obboloota koo haala ilaalanii, sadarkaa namaa ilaalanii, barnoota namaa ilaalanii, qabeenya namaa ilaalanii waan baay'ee ulaagaa baay'ee tarreessaniitu nama tuffatu. Waaqayyo garuu raawwatee nama hin tuffatu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Macaafa Iyyoob keessatti akkas kan jedhu kutaan namatti tolu tokko jira. Kunoo Waaqayyo guddaadha, nama immoo hin tuffatu. Haleluuyaa. Ameen. Utuu tuffatee Waaqayyo irraa bareeda obboloota koo. Utuu nu tuffatee Waaqayyo irraa bareeda tuffachuun. Sababni isaa nuuf Waaqayyo gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Inni guddaadha. Sammuu keenya gararraadha. Ibsuu hin dandeenyu nuun jechootaan yaada keenyaan isa ibsuu hin dandeenyu. Hamma nuyi beeknu gararraa guddaadha Waaqayyo. Haleluuyaa. Beekneefituu kan nuyi hin dandeenyu. Guyyaarraa gara guyyaatti haaraa kan ta'e. Isa kaleessa beeknurraa immoo haaraa kan ta'e Waaqayyo kanadha jennee ibsuu kan nuyi hin dandeenyu. Afaan nuun ittiin ibsinu gararraa kan ta'e. Sammuu keenya ishee xiqqoo kana gararraa kan ta'e Waaqayyo Waaqa amma kana ga'u ta'eetu jiru. Nama immoo hin tuffatu. Nama illibiisa kana. Ati gara nama isa akka raammoo kan akka ilaaltuuf sababni maalidha? Iyyoob gaafa dubbatu raammoodha namni fuula kee duwwatte namni xiqqoodha baay'ee kanayyuu ta'e garuu Waaqayyo nama hin tuffatu sagalee Waaqayyo. Haleluuyaa. Ameen. Haala ilaale, sadarkaa namaa ilaale, qabeenya namaa ilaale, aangoo dhabuu namaa ilaale Waaqayyo nama hin tuffatu. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara mandara tuffatamtuu kana mandara namoonni baay'een tuffatan, mandara mootummaan tuffate, mandara gurguddoonni tuffatan, mandara xiqqoo kana keessa deeme Yesuus Kiristoos. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. Mi'asumaan ergaa koo isinii kenneen darbaa. Yesuus Kiristoos haala isin keessa jirtan keessatti isin dawwachuudhaaf isin biraa beellama qaba. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos mana keessan keessaa beellama qaba. Gola keessan keessaa beellama qaba. Dhimma gara mana keessan isa fidutu jira Yesuusin. Kanaaf isin daawwachuu barbaada. Isin ilaaluu barbaada. Yeroon kun jalqaba akkan waa'ee yeroo kaase yeroon kun yeroo itti Yesuus Kiristoos tokko keessan ilaalu yeroo ilaalamuuti jedheen raajaa sagalee Waaqayyoo yeroo dhaabadde. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Obboleessa yeroon kun yeroo ilaalamuuti. Obboleettii koo yeroon kun yeroo itti Waaqayyo si ilaaluudha. Yeroo dheeraa gaaffii adda addaa wajjin jiraattee ta'a. Buleettiin dhugaa nuu ba'aa turte amma waggaa 13 guutuun ba'aan hidhaan narra ture. Kadhannaa obboleessi koo naa kadhateen hidhaan kun narraa kaafame. Gaaffii waggaa 13tu naa deebi'e gaafa jettu Waaqayyoon galateeffachaan ture. Baay'een keenya akkuma obboleettii kana gaaffii baroota lakkoofsise, hibboo baroota lakkoofsise. Arrama boornarraa kaafama jennee kan itti boo'aa turre waan baay'ee qabna ta'a. Baay'een keenya gaaffii dhokataa namni nuuf hin beekne qabna ta'a. Gaaffii raajonni nuuf hin raajin, gaaffii hojjetoonni wangeelaa sagalee Waaqayyoon bira nuuf hin gahin, icciitii godhannee kan keessa keenya duwwaa jiru. Nuuf Waaqayyo duwwaan kan wal beeknu ba'aa guddaa baannee jirra ta'a. Ani waan tokkoon isinitti dubbaddaa yeroon kun yeroo ilaalamuuti. Nana mana Waaqayyo sagalee kana yeroo sirriitti namoota sirriif ergeera jedhee namana. Namni sagaleen kun hin ilaallannes keessa hin jiru. Namoonni sagaleen kun hin ilaallanne hundumtuu mooraadhaa ala jiru. Namni Waaqayyo sagaleen kun kan isaati jedhee hundumtuu immoo karaa kamiyyuu dhufee as keessa jira. Kanaaf nama hundumaaf ta'a sagaleen kun jedhee namana. Obboleessa koo obboleettii koo yeroon kun yeroo itti Waaqayyo si ilaaluudha. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Yeroo itti Waaqayyo gooftaan
sagalee isaatiin dhiibboo kee siif hiiku, yeroo itti Waaqayyo sagalee isaatiin hidhaa kee sirraa hiiku, yeroo itti Waaqayyo gaaffii kee bara baay'ee sagalee isaatiin si deebisuudha. Haleluuyaa. Ameen. Obboloota ko Waaqayyo sagalee isaa malee waan biraan qabu. Waaqayyo gaaffii keenya hundumaaf deebiin nu deebisu sagalee isaa duwwaadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Bar tokko kaampaasii Diillaa Yuunivarsiitii yeroo jiru kilinikii tokkotu turte. Kilinikii xinnoo kan barattootaati. Maastaageshaa waan jedhamu kana malee hin qabdu. Qorichi kan biraan keessan jiru. Isheema waan jirtu nu laataniiti yoo nu dhukkubee gaafa nuti cimu immoo hospitaalatti rifeerii nu godhanii konkolaataan mooraa gara hospitaalaa nu geessa ture. Gaaf tokko sadii taanee dhukkubsanneetu sadan keenya iyyuu wal tirsineetuma gara kilinika kanaa deemne. Kilinika kana seenneetu galgala lafti isaa hojjetaan fayyaa sadan keessan keessaa namni tokko kottuu tokkoon keessan kottaa innaanan ka'ee deeme. Hiriyoonni koo lamaanuu dhukkubsatu isaan alatti hafanii ani keessan seenee isa booddee maaltu si dhukkubaanaan jedhe. Na ollachiisaa busaan qaba yeroo sana busaan biyyi sun biyya busaati. Na ollachiisa waan isaa mataa na cabsa maal jedheen mallattoo jiru hundumaatti maddeen isaan sun honnaan inni tokko garaatu dhukkubaa inni tokko immoo garaachisaa baay'ee dhukkubedeen kan isaanii sitti hime achumaan qoricha akaakuu tokko fuudheetu ija afur 12 qabdi wantittiin ija afur makasiidhaan kenne ganama galgala kana lama liqimsitaa bor ganama lama liqimsitaa naan jedhee hiriyoota keessiis kanuma kennee qorichuma akaakuu tokko nu kenne geesseen hiriyoota kooni amma lama liqimsituu bor lama liqimsituu itti kenne. Isa booddee hundi isaanii beekaman lamaan isaanii iyyuu hin baanu jedhan maaliifitu qoricha sii kenne nuuf kenna. Attamitti dhukkubni keenya adda adda ati busaa dhukkubsatta garaachan dhukkubsadda ani waan biraan dhukkubsadda attamitti qoricha akaakuu tokko nuuf kenna maaliifitu yoo xinnaate waamee nu gaafatu jedhanii dubbii kaasan. Isa booddee gadi bahee akkas jedhe isin gaafachuu hin danda'a dhukkuba keessanii rakkina keessan natti himachuu dandeessu angaruu deebiin isinii kennu gawee mana kana qorichi jiru kana duwwaadha kun qoricha utuu hin taane maastaageshaadha. Ittiin dhukkuba keessan isinirraa hir'isa malee homaa isiniif hin fayyadu kanaaf fuudhaa deemaa liqimsaa jedhe. Waan kana yaadadha. Hundi keenya akkuma boloota koo wajjin dhukkuba adda addaa qabannee kilinikii deemne gaaffii adda addaa qabnu rakkina adda addaa qabnu an akka dhuunfaatti ba'aan baadhee jirutu jira. Buleessi koo sanyiin gaaffii mataa isaatii qaba. Obbolootonni koo gaaffii adda addaa qabu. Gaaffii keenya kana rakkina dhukkuba keenya kana fudhannee gara Waaqayyoo gaafannu Waaqayyo Gooftaan qorichi inni nuuf ajaju waan tokko duwwaadha. Qorichi kun sagaleedhama. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Garaacha kootuna dhukkubaa gaafa Waaqayyoon jennu Waaqayyo kininii jalama nutti laatee hin beeku. Takka Waaqayyo dhukkubsataaf samiirraa qoricha gad darbatu argee hin beeku. Sagalee isaa kenna. Sagaleen Waaqayyo isa garaacha dhukkubsatuuf qoricha isaati. Isa kaanserii dhukkubsatuuf qoricha isaati. Isa kalee dhukkubsatuuf qoricha isaati. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Sagaleen Waaqayyo isa waan nyaatu dhabeef nyaata isaati. Sagaleen Waaqayyo isa gidira adda addaa keessa jiru qabee baasa. Kanaaf gaaffii baay'ee qabna. Fuula Waaqayyo duratti deebiin keenya garuu tokko duwwaadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Ba'aa baay'ee fudhannee dhufna. Waaqayyo garuu waan tokko nu geggeessu. Hunduma keenyaaf sagalee tokko nu kenna. Sagaleensaa hidhaa keenya hundumaaf hiikadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Sagaleensaa gaaffii hunduma keenyaaf deebiidha. Sagaleensaa dukkana keenyaaf ifadha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan yeroo kana sagalee isaatiin nutti dubbataa. Yeroon kun yeroo ilaalamuuti. Haleluuyaa. Ameen. Yeroo itti gaaffiin bara baay'ee ilaalamu. Yeroo itti hibboon bara baay'ee ilaalamu. Akka sabaatti bara baay'ee boonyeera. Akka sabaatti ba'aa gurguddaa baannee jirra. Akka sabaatti dukkana ulfaataa tokko walakkaa jirra. Akka sabaatti yeroo itti gara itti deemnu dhabneedha. Yeroo itti kallattiin nurkaa badeedha. Yeroo itti abbootiin daa'imman awwaalanidha. Yeroo itti baay'ee hamaa keessa jirra. Garuu nama haala kana keessa dhaabbaddeen sagalee Waaqayyoo dubbaddaa. Haaluma kana keessatti Waaqayyo saba keenya hin ilaala. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. 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 Gidira hamaa kana keessatti Waaqayyo saba keenya hin ilaala. Ameen. Ameen. Yeroon kun nu biratti yeroo boo'ichaati. Akka sagalee Waaqayyoo
akka sagantaa iskeejulii waaqayyootti garuu yeroo ilaalamuuti. Waaqayyo fuula isaa gara saba keenyaatti deeffate yeroo itti inni ilaalu ga'eera obboloota koo. Haleluuyaa. Ameen. Inna kee jedha Yesuus Kiristoos. Inna kee kaleessan danne dheengaddan danne torban kudharfan kanan danne amma inna kee sababni isaa yeroo sirriitti hojii hojjetamu tokkotu jiraayyuuti. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Ganama lafaa gaafa isaan dhaqanii mandara kana mandara Naayin jedhamtu kana ijaara ishee bira ga'anii mandaroonni Israa'elootaa yeroo hundumaa dallaa qabu. Dallaa qabu. Israa'el akkuma irraa kana diina baay'ee waan qabaniif bara sana mandara gaafa ijaaran itti naannessanii immoo kallattii hundumaan dallaa godhaniitu balbaloota afur itti baasu. Karaa kaabaa balbala tokko, karaa kibbaa, karaa ba'aa, karaa lixaa balbaloota afur itti hojjetaniitu balbaloota kanarra immoo waardiyyaa ka'anii waardiyyoonni eegu. Kanaaf Yesuus Kiristoos balbaloota arfan kanarraa isa tokkorra gaafa inni ga'u namoota baay'ee bakka awwaalaa deeman tokko wajjin kallattiimaan walitti bu'an. Kallattiimaan walitti dhufan. Haleluuyaa. Ameen. Nama du'e reeffaa fi Yesuus Kiristoostu kallattiidhumaan walitti dhufan. Arra waan tokkoon dubbadha. Atii fi dhimmi keef Yesuus Kiristoos yeroo itti kallattiidhaan wal argatan yeroon kun galanni gooftaadhaaf. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kallattiidhumaan yeroo itti turjumaanni isin gidduu seenutu hin taane yeroo itti raawwachiisaan abbaan dhimmaa gidduu seenutu hin taane yeroo itti paastariin siif waaqa gidduu seenutu hin taane yeroo itti qaamni sadaffaan isin gidduu seenutu hin taane yeroo itti dhimmi keef Yesuus Kiristoos kallattiimaan fuulaa fuula walitti dhufanidha yeroon kun. Haleluuyaa. Waan isin dhibu affeerraan qabu Yesuus. Namni tokko Yesuus hin waamu. Iyyaadatu gaafa Laazar du'e Maariyaamiif Maartaan Yesuusitti erganii inni ati jaallattu duuf jedhaa kottoodhanii du'a isaa duratti erginaan guyyaa afur bulee dhufe Yesuus. As keessatti garuu Yesuus Kiristoosiin namni affeere hin jiru. Namni affeere hin jiru. Namni kottu jedhe hin jiru. Dargaggeessatu du'e kottu du'aa kaasettee haati isaa Yesuus Kiristoositti nama ergan. Otuun affeeramiin waraqaan waamichaatu san ga'in jaarsummaan gara isaatu hin dhufin akkasumatti yeroo sirriitti bakka itti argamuu qabu bakka sirriitti dhufe Yesuus. Haleluuyaa. Yeroo sirriitti bakka sirrii. Yeroo Yesuusiif dhimmi kee wal argitan isa sirrii. Yeroo Yesuusiif rakkinni kee wal argitan isa sirrii. Yeroo Yesuusiif gaaffiin kee wal argitan isa sirrii. Ameen. Haleluuyaa. Yeroo sirrii macaafni qulqulluun yeroo murame jedha isa kana yeroo murame. Yeroo murame. Warri Giriikii jecha yeroo jedhu jechoota lamaan ibsu. Jechoota lamaan ibsu. Jechi inni tokko Kronees time jedhama. Kronoloojii waan jedhamu beektu. Kronees time jechuun yeroo jalqabaaf dhuma qabu tokko jechuudha. Yeroo jalqabaaf dhuma qabu. Namni tokko bara 1977 dhalatee bara 2020 du'e jedhamne 77 gidduu yeroo jiru baroonni sun hundumtu Kronees time jedhamu. Kronees time. Waaqayyo gooftaan waggaa 5 irraa kakuu sii kakatee arra gaafa sii raawwatu waggoonni ati eegde waggoonni 5 sun Kronees time jedhama. Kronees. Jechi inni lammaffaan immoo Kairos time jedhama. Kairos jechuun immoo yerootti wanti tokko raawwatamu yeroo dhuma jechuudha. Yeroo murame jechuudha. Haleluuyaa. Phaawulos yeroo dubbatu maal jedha? Yeroon murame yeroo ga'e immoo Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf erge innis dubartiirraa dhalatee jedha ergaa isaa keessatti yeroo murame Kairos time. Yeroo eegumsaa utuu hin taane yeroo murame yerootti Waaqayyo waan tokko raawwatu waggaa 5 kana asitti dubbatee arra guyyaa irraa kana roobiidha biyya keenya keessaa guyyaa roobii sa'aatii 3tti galgala gaafa si raawwatu sa'aatiitti kakuun kee raawwatamu kun Kairos time jedhama. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Waa'ee baroota ati eegdee naasaa jira miti waggaa 10 eegdeetta waggaa 15 eegdeetta waggaa 20 eegdeetta ta'a ji'a 10 eegdeetta ta'a arra yerootti sagaleen Waaqayyoo dubbatamu kun garuu yerootti Waaqayyo gooftaan kallattiidhaan gaaffii keetti darbee dhimma keessiif raawwatu yeroo muramaadha. Haleluuyaa.
Amen. Obboleessa koo Amen. yeroon kun yeroo muramaa. Amen. Obboleettii koo yeroon kun yeroo muramaa. Amen. Yeroo eeggachuu miti. Yeroo eegumsa miti. Yeroo Amen. ji'ootaan lakkaa'amu, yeroo waggootaan lakkaa'amu tun taane yeroo Yes. murame. Hallelujah. Amen. Amen. Yeroo murame. Amen. Waaqayyo saba Oromoof yeroo muramaa fideeran jedhe. Amen. 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 Yeroo baay'ee nutti dubbateera Waaqayyo. Karaa abboota keenya akka gurguddaa nuuf gagateera. Abboonni keenya raajonni waan baay'ee nuuf dhaamanii deeman. Oneesimoos Nasiifaarraa kaasee raajonni gurguddoon abboonni keenya amma biyya lafaa kana irra hin jirre gooftaarraa jilba isaaniin ergaa gurguddaa fuudhanii nuu dabarsanii deeman. Dhaloonni baay'een ergaa Waaqayyoo eegaa ture. Dhaloonni irra jiru garuu isa dhaloonni kaleessaa eegaa ture jaan argina. Waaqayyo yeroo Kaayiroos jedhamu nuuf fideera. Hallelujah. Amen. Amen. Kan isinitti himaan. Ila akka biyyaatti akka sabaatti Amen. dukkana ulfaata halkan keessaa sa'aatii 9 fakkaatu keessa jirra amma yeroon kun. Yeroo kana keessa yeroo rakkisaa yeroo dukkanaa kana keessa dhaabbadhee jiru waa tokko sanatti mul'ata. Inni Waaqayyo abboota keenyatti dubbate inni dhufa. Hallelujah. Amen. Kakuu Waaqayyo abboota keenyaaf kenne bara keenyatti ija isaa argina. Ija Yes. godhatee argina. Amen. Galanni gooftaa dhaabatu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Inni affeerraa malee naa inni hin dhaqe. Inni dhimma dubartii tokkoof jedhee dhalayaa waamichaa malee kiiloomeetirii 16 miilla isaan deemee dhaqe Yesuus. Inni karaa fagoo deeme Yesuus. Karaa deemee lafa koo irra dhufa. Karaa deemee gara saba koo dhufa. Karaa deemee dhufee dukkana saba koo in ibsa. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dhugaa namanu tokko isinitti himu waa'ee saba kootiif dhaabbata siyaasaa kamiyyuu amanee hin beeku. Karaa paartii kana Waaqayyo saba kana yaadate gaaf tokko iyyuu ija koo paartii siyaasaa irra kaa'ee hin beeku. Sabni koo kan ittiin yaadatamu, sabni koo kan inni ittiin bilisa ba'u, sabni koo kan inni ittiin dukkana kana keessaa gara ifaatti ce'u yoo jiraate ilma Waaqayyo Waaqa jiraataa Yesuus Kiristoos isa waamicha malee gara naa hin dhaqeen. Hallelujah. Amen. 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 Isa duwwaadha furmaatti. Furmaatti. Hallelujah. Amen. Yeroo Yesuus bartoota isaa wajjin balbala karra mandara Naayin jedhamtuu kana ga'u achi as immoo reeffatu dhufa. Asii achi Yesuustu deemaa jira. Achi as immoo reeffatu dhufa. Hallelujah. Amen. Amen. Abboota dhimmaatu wal argate jechuudha. Amen. Mucaan du'e baay'ee nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Namni du'e kamiyyuu lubbuun wal hin caalu nama hundumaaf gaddina garuu wanti adda godhu as keessatti haadha isaaf ilma tokkicha. Haadha isaaf ilma tokkicha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu immoo haati isaa kuni yeroo dhiyoo dura abbaa manaa ishee jalaa duunaan awwaallatteetti. Abbaa manaa ishee erga dhabdee ilma ishee duwwaa kana wajjin jiraatti. Ilma kan biraan qabdu durba kan biraan qabdu dhala tokkittii kana qabdi abbaa manaa ishee dhabdeetti. Sanarratti immoo ilma ishee tokkicha dhabdee amma egereen dubartii akkasii maal akka fakkaatu yaaduu dandeessu. Aduu gajjallaadhaa abdii isheen qabdu mucaa kana duwwaadha. Mucaa kana duwwaadha. Gaaf tokko guddatee nama ta'ee na gargaaraa. Gaaf tokko akkuma namaa iddoo gaarii ga'ee bara naa dabarseetteetu humna ishee hin qabneen halkaniif guyyaa hojjettee mucaa kana guddisaa jirti. Abdiin ishee mucaa kana duwwaadha. Egereen ishee mucaa kana duwwaadha. Wanti isheen ilaaltee biyya lafaa kanarra jiraattu mucaa kana duwwaadha. Mucaa tokkitti isheen qaba jettee ilaaltu kun gaafa du'u gaddi isheetti dhaga'amu jechoonni ibsuu kan danda'an miti. Jechoota gararraan miidhamteetti baay'ee. Mucaa ishee duwwaa miti kan isheen awwaaluudhaaf baate. Egereen ishee mucaa kana wajjin du'e. Abdii isheen qabdu mucaa kana wajjin du'e. Waanumti isheen ilaalte biyya lafaa kanarraa jiraattu qabeenyi isheen dhumtu mucaa kana wajjin du'e. Kanaaf mucaa ishee tokkicha kana wajjin waan hundumaa awwaaluu deemaa jirtu. Haala kana keessatti Yesuus Kiristoos dhufeetu fuulaan dubartii kana bira dhaabbatee wanti nama dhibu kallattiimaan gara dubartittii dhaqee akkas jedhee
hin sodaati hin boo'in jedhee galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Amen. Amen. Maal hin godhin? In boy. Boil. Hin boo'in. Amen. Hin boo'in jedhee haala kana bakka dubartii kanaa of keenyeetu laallee lakkoofsa 13 irratti gooftaan yommuu ishee arge oo'ee fi hin boo'in jedheeni. Namni haala kana keessatti hin boo'in namaan jedhu nama sammuun isaan hojjenne duwwaa fakkaata. Sababni isaa akkasumatti seenaan dubartii kanaayyuu nama boosisa. Kaleessa abbaa manaa ishee awwaalte har'a mucaa ishee awwaalaa jirti. Namni akkasii kan hin boonye eenyutu haa boo'uuf hin boo'in jedhu. Yesuus Kiristoos garuu kallattiimaan gara dubartii kanaa dhaqeetu yeroo jalqabaatiif namni inni wajjin dubbate isheedha. Gurra isheetti hidhee hin boo'inedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa akka namootaatu hin taane sagalee faallaa namaa ta'e qabatee dhufa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Amen. Namni boo'ee nama boosisa. Namni boo'ee nama boosisa. Itti ho'isa. Dhugaa qabdii jedha. Akkaaf boossii jedha. Lafa awwaalaatti namni inuma namatti ho'isa miti keessumaayyuu Oromoon keenya immoo gaafa jiru waliin danda'u gaafa namni du'u immoo walii boo'a baay'ee walii boo'a akkasiin gaafa lubbuun jirru waan beeka walirratti haasa'aa baanee walamachaa baanee wal cicciraa wal nyaataa baaneetu gaafa inni balaa tokko nu keessaa du'u immoo ay nama tokko dhabnee nama guddaa tokko dhabnee jennu nama guddaa dhabne akkasuma amaluma keenya gaafa namichi dhukkubsatee hospitaala ciisu namni tokko dhaqee maal rakkattee ittiin hin jedhu. Maal dhabdee maal si gargaaruu namni ittiin jedhu hin jiru. Gaafa namichi du'e immoo walitti bilbilleetu iimeelii walii goonee abaluun boqote dhageessee taa'ennee isa booddee wal waamnee dhufne kan akka saba keenya awwaala walii bareechu jiru. Awwaala gararraatti garuu wal gargaaruun aadaa keenya miti. Ani yoom akka wanti kun jijjiiramu hin beeku. Yeroo hundumaa boonya gaafa nama dhabdu. Ay utuu ni lubbuun jiru utuu gargaareera ta'een. Artistoota baay'ee gaafa isaan nu jalaa du'an yeroo hundumaa ay mana kiraayii keessatu taa'u du'ee kaa jenna. Gaafa inni lubbuudhaan jiru namni gaafatu hin jiru eessa jirtaa isaan beeknu gaafa inni waa ta'u immoo nu caalaa namni dubbiin ho'isu. Akkasuma gaafa boo'icha akkasuma gaafa boo'icha kan mucaa kanaas firri yaa'ee boo'aafii jira. Boo'aafii jira. Garuu dhugaan tokko jira. Erga mucaan du'ee booddee namni isa gargaaruu danda'u hin jiru. Dooktarii namman barate saayintistii yoo ta'e nama beekumsa qorichaan baay'ee fagaate yoo ta'e gargaaruu kan inni danda'u amma lubbuun mucaa jirutti duwwaadha. Gaafa lubbuun mucaa keessaa baatee tokkoof tokko falli jiru gargaaranii awwaaluu duwwaadha. Kanaaf du'a garasitti abdii hin jiru. Inni du'a garasitti abdii baatee dhufu garuu inni tokko jira. Haaleluyyaa. Amen. Inni akka biyyaa gaabii isaa ol galagalchee boo'aan dhufu. Inni boo'ee boo'icha namatti ho'isu inni waan godhu beeku. Sagalee kan biraa qabatee dhufeetu gurratti nama jedhee hin boo'ini nama haala nama boosisu keessatti hin boo'in namaan jedha. Haaleluyyaa. Maal jennaan waan gochuuf jedhu beeka Yesuus. Amen. 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 Haaleluyyaa. Amen. Amen. Namni hundumtuu immoo Yesuus garuu dhaqee hin boo'ini. Maaltu akka isheetti dhaga'amu hin beeku gaafa sagalee kana dhageessu. Maal akka isheen fiilii gootu hin beeku. Sababni isaa haalicha haala keessatti namni hin boo'in namaan jedhu miti. Boo'uudhuma qabdi. Dandeesseen obsitu. Maaliif karaa baay'ee miidhamteeti. Abbaa manaa ishee dhabdeeti. Mucaa ishee dhabdeeti. Guyyaan itti dukkanaa'eera. Boriin ishee gareen ishee jalaa du'eera. Namni akkasii boo'atu qabu Yesuus Kiristoos garuu ergaa kan biraa fudhatee dhufe. Har'a ergaa kan biraa tokko isa namoonni jedhan miti. Isa namoonni sitti dubbatan miti. Isa namni jedhuun ala ergaa kan biraa fudhatee inni dhufe Yesuus Kiristoos sagalee tokko qabatee gara kee dhufeera hin boo'in siin jedha. Amen. Hallelujah. Amen. Hin boo'in jedhe dubartii kana. Isa booddee sagalee kana erga baase booddee akkuma ni deddeebi'ee isinitti himee Yesuus Kiristoos sagalee qaba. Sagalee qaba. Sagaleensa isa du'ee kaasa. Galanni isaa ta'u. Amen.
sagalee baase gooftaan dubartii kana bira dhaqee booyin ergee booddee isteeppiin lammaffaan immoo gara warra siree reeffaa baatanii jiranitti dhaqee tuqee jedha. Isa booddee warri baatanii deemaa jiran sun hin dhaabbatanii jedha. Hin dhaabbatanii hin tuqee jarri hin dhaabbatan. Tuqaat Yesuus Kiristoosiin tuqamu. Haleluuyaa. Gaafa inni hiixatee tuqumee boloota koo gaafa harki isaa hiixatee tuqu haalli nama fuudhee deemaa ture. Haalli nama nyaataa ture. Haalli gara kallattii hin taanetti nama keessaa ture hundumtu achumatti dhaabbata. Inni haa dhufu duwwaa. Haleluuyaa. Ameen. Siricha harkaan tuqee jarri immoo dhaabatanii sana booddee deemuu hin dandeenye. Manaa ba'aniiru magaalaa keessaa ba'uudhaaf karra magaalaa irra jiru. Sana garuu akka isaan darbuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos tuqee dhaabeedha. Amma sitti dhuftaniittu kana booddee deemuu hin dandeessu. Inni seenaa jijjiiru Yesuus dhufeetu. Haleluuyaa. Inni kallattii deemsaa jijjiirsu Yesuus dhufeetu. Amma sitti nama kana fiddanii dhuftanii kana booddee deemuu hin dandeessanii. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kana booddee deemuu hin dandeessan. Ameen. Maqaama Yesuus Kiristoosiin inni waggaa baay'ee si fuudhee deemaa ture. Har'a sagalee gooftaan koo baasuun dhaabbateeraan jedhu. Milki deemsa isaarraa fuudhameera. Laayisensiin eeyyamni isaarraa fuudhameera hin jedhe. Haleluuyaa. Baay'ee si deemsiseera. Baatee si fideera. Karaa dheeraa si deemsiseera. Waggaa lakkoofteetta. Bara lakkoofteetta. Galgala kana yeroo kaayiroosiitu dhufe, yeroo muramaatu dhufe, yeroo Yesuus Kiristoos akka tiraafikii warra siree kee baatee jiranitti ajaja baasee dhaabutu ga'een jedhe. Haleluuyaa. Biyya keessa jiru galgala kanarraa gara guyyaa boriitti kan hin ceene labsiin ba'eeran jedhe. Haleluuyaa. Yaadaga inni dhaabee isa booddee dargaggeessa nana sinan jedha akka jedhee kaasee Yesuus sagalee qaba. Sagalee isaan du'aa kaasee namichi du'e sun siree reeffaarra akkuma jarri baatanii jiranitti ka'eetu dubbachuu jalqabeedha. Haleluuyaa. Nama du'e nama doktariin cheekii godhee reeffadha awwaalaadhee hospitaalaa baase. Nama abdii hin qabne nama deebi'ee dhufa jedhamee yaadamne dubbachiiseetu Yesuus Kiristoosii isa booddee kallattiin deemsaa inni gara boollaatti ture amma gara manaatti taa'e. Maqaama gooftaa Yesuusin. Ati achi sagalee Waaqayyo dhaggeeffachaa jirtu kana Waaqayyo gooftaan digirii 360 kallattii deemsaa si jijjiirsisaa. Amma waa tokko akkasii yaaddan hin barbaadu. Jarri reeffa fuudhanii as jiru. Reeffa fuudhanii garam deemaa jiru? Gara awwaalaa deemaa jiru. Gama keessaa warri awwaala qotan boolla gadi fageessanii qotanii reeffa eegaa jiru. Reeffias boolli gama jira. Reeffias jira. Yesuus Kiristoos reeffaaf boolla gidduu dhaabbateetu deemsi hin danda'amu. Maqaa Yesuusin galgala kana Yesuus Kiristoos waa'ee keef deemsa dhowwee tokko qabaan jedhe. Haleluuyaa. Sagantaa qindaa'eetu jira. Sa'aatii akkasii reeffatu manaa baay'eedhan. Sa'aatii akkasii iddoo awwaalaa gaa'eedhan. Kanaaf warri awwaala qotan boolla bira taa'u akka sagantaa baafameetti warri reeffa baatan karrarra jiru. Yesuus Kiristoos inni sagantaa jalaa balleessuudhaaf dhufe. Inni sagantaa jalaa jijjiiruudhaaf dhufe. Inni sagantaa jaraa geeddaruudhaaf dhufe immoo bakka dhaabbachuun isaaf malu dhaabbateetu an reeffa keessaniif boolla gidduun jira. Reeffi lubbuu horatee deemsi gara boollaatti otoo hin taane gara manaatti digirii 360 jijjiirsiteetu deeme. Mee yaada amma mucaan kun gaafa siree reeffarra taa'u Yesuus Kiristoos wajjin haasa'uu jalqabe. Maal jedhettanii yaaddu? Haleluuyaa. Akka nama hirriba keessaa ka'u gaafa du'a keessaa ka'u iji isaa Yesuusitti banama. Ilaallaan Yesuus Kiristoos dura dhaabbata. Maal akka isaan dubbatan maal akka naasa'e sirratti hin barreeffamne sagalee Waaqayyoo irratti garuu dubbachuu jalqabee achumaan lakkoofsa 15 inni du'ee ture ol jedhee taa'ee dubbachuu jalqabee gaafa ni yaadu kutaa kana gaafa qooddu gaafa ni yaadu Yesuus Kiristoos wajjin haasaan naasa'u maal akka ta'u beektu maaltu ta'aa jira Yesuusin gaafatu maaltu ta'aa jira eessa deemaa jirra maal sabni akkas baay'atu kuni waci kun maaliidha Yesuusin gaafanni gaafatu
situ du'e sabni kun si awwaaluu deemaa jira ani immoo dhufeen jireenyatti si deebisa. Haleluuyaa. Amen. Amen. Akkasin jedhuu laata si awwaaluu deemaa jiru gama keessaa boolli sii qotameera seenaan kee asuma irratti dhumee ture duutee turte galmeen kee cufamee ture si awwaalanii deemanii waan mana jiru nyaachuudhaaf deemaa jiru garuu siif boolla gidduun dhaabadhee Yesuus. Haleluuyaa. Amen. In dhaga'ama sagaleen koo Waaqayyo gooftaan waan gidduu isiniif seenu tokko qaban jedha. Amen. Jireenya kee keessatti waan gidduu isiniif seenu tokko. Gatinee bakka hin yaadamnetti bakka kiriitikaal ta'e tokkotti bakka baay'ee cimaa ta'e tokko keessatti Yesuus Kiristoos ofii isaa gidduu isii seenaan jedha. Yeroon kun yeroo inni itti gidduu isii seenu. Amen. Amen. Haleluuyaa. Amen. Amen. Dubbachuu jalqabee Yesuus Kiristoos dubbatee waanumti inni hin dubbachiifnetu hin jiru. Haleluuyaa. Amen. Uumamumti Yesuus Kiristoos hin dhageenye hin jiru. Qilleensatti dubbatee beeka. Qilleensi isa dhaga'ee gab jedha. Galaanatti dubbatee beeka. Galaanni isa dhaga'ee lamatti rafa. Gaara guddaatti dubbatee beeka. Ati maali gaara nana fuula garbicha koo Zarubaabel duratti lafa wal qixxee taatee akka nama namatti haasa'u gaaratti dubbatee beeka. Arras Waaqayyo gaara si dura dhaabbatee haasofsiisaan jedhan. Amen. Amen. Haleluuyaa. Amen. 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 Gaara waa'ee keef haasofsiisu tokko qaba Yesuus. Amen. 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 Hallelujah. Galaana si dura dhaabbatu isatti sodaatti isatti karaa darbaa dhabde isatti garatti gortu wallaalti isa kallattii sirkaa gatee akka nama wajjin haasa'utti ati maali jedhee haasofsiise Yesuus waa'ee keef. Amen. Haleluuyaa. Amen. Nama du'e nama harmeensa waamtee haasofsiisuu dadhabde nama foonniif lubbuun isaa adda ba'e nama akkasii waame sireerraa ol qabee teessisee wajjin haasa'utti ka'e Yesuus. Wanti nama hin dhageenye Waaqa kee dhagaa. Haleluuyaa. Amen. Rakkinni keessa hin dhageenye. Rakkinni si wajjin dubbachuu dide. Dhukkubi keessa dhaga'uu dide. Qormaati keessa dhaga'uu dide. Ilaame gaafa Waaqayyo afaan isaa banatee dubbachiisu hundumti isaa Waaqayyoon dhaga'ee deebii kenna. Haleluuyaa. Amen. Amen. Haalli kee Waaqayyoof deebii kenna. Amen. Dukkanni kee Waaqayyoof deebii kenna. Ba'aan ati baatteertu Waaqayyoof deebii kenna. Amen. Rakkinni sabi keenya keessa jiru Waaqayyoof deebii kenna. Amen. Inni anaaf si jalaa callise buleessa gobboleettii ko. Inni nu afaan isaa wallaalle inni nu bara baay'ee waan goonu dhabname jecha afaan Yesuus keessaa baatu tokkoon iddoodhaa deema. Haleluuyaa. Amen. Jiraataadha Yesuus. Amen. Isa booddee mucicha du'aa kaasee haadha isaatiif kenne jedha. Kutaan kun baay'ee keessa gonatu. Haadha isaatiif isa deebisee harkaa ba'ee ture mucaan kun. Harkaa ba'ee ture qabeenya tokkittii isheen biyya lafarraa qabdutu harkaa ba'ee isa harka dubartittiitiif ba'e mucaa ishee kana deebisee haadha isaaf kenne. Ilaa ergaan koo kunuuti. Wanti sirkaa ba'e. Haleluuyaa. Amen. Waan ati wajjin karaa ilaalte. Waan ati deebisuu dadhabde. Yeroo sagalee isaa dubbatu Waaqayyo deebisee harka keetti kenna. Ameen jedhiga. Amen. Waaqayyo gooftaan waan harka namootaatti deebisuu qaba galgala kana. Amen. Amen. I can feel it. Natti dhaga'ame laa hafuurri Waaqayyo keessa gootti sagalee kana cimsa. Namooti baay'een wanti harka isaaniitii beetuun isaanii deebi'uun argaa. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Aduun harka keessanii ba'e. Fayyaan harka keessanii ba'e. Wanti isin barbaaddanii dhabdan. Wanti isin yeroo hundumaa yaaddan. Yeroo itti deebi'ee harka keessanitti kennu. Yeroo itti deebi'ee isiniif galu. Yeroo itti isiniif deebi'utu yeroon sun yeroon murame sun yeroon Kairos jedhamu sun amma waan ta'eef deebi'ee dhufee harka keessanitti gala. Haleluuyaa. Amen. 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 Mucaa sana deebisee haadha isaatiif kennee jedha.
deebisee kenne. Ameen haleluuyaa. Amen. Amen. Lammaffaa waliin arginu itti bu'aa deemti jaartin. Adda baanee jechaa deemti. Waliin arginu jechaa deemti. Tokkicha koo jechaa deemti. Mammaaksa meeqa walaloo meeqaan waa'ee mucaa ishee bu'aa deemti. Waa'ee deebitee mucaa ishee arguu sammuu ishee yaadeen beeku. Yaaduus hin danda'u. Haala hin yaadamne keessatti Yesuus Kiristoos isa du'etti lubbuu godhee deebisee haadha isaaf kenne jedha sagaleen Waaqayyoo. Amen. Hin danda'a kan haleluuyaa. Amen. Isaaf wanti dadhabamu tokko iyyuu hin jiru ka. Hin jiru. Haleluuyaa. Amen. Waan nuti Waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru biyya lafaa kanaaf. Hallelujah. Isa du'e reef haasofsiisee haadha isaaf kenne. Isa booddee boo'icha asirratti raawwata. Seenaa dhaamuun asirratti raawwata. Imimmaanni asirratti dhaabbata. Wanti hundumtuu asirratti dhaabbata. Deetu Yesuus Kiristoos amma gaa'e isa gara awwaalaatti deemaa jirtanii gara manaatti deemnaa beenaa. Hundi keessan ofirra naannaati gara manaatti deemaa. Haleluuyaa. Amen. Eessa deemna? Gara mana. Gara manaa. Amen. Gara manaa deemna. Hallelujah. Adeemsi gara boollaa daqiiqaa 5 keessatti gara manaatti jijjiirame. Oo Waaqayyo gooftaan seenaa jijjiiruu qaban jedheen. Amen. Kallattii jijjiiruu qaba jireenya kee keessaan jedheen. Amen. Achi deemtu ofirra si naannessiiseetu gara manaatti si deebisaan jedhe Yesuus. Amen. Hin galan mucaa fudhatee galee gooftaa. Namatti hin tolu lafa Yesuus jiru gammachuumatu jira. Haleluuyaa. Amen. Lafuma Yesuus Kiristoos jiru mee boo'ichi hin jiru. Lafuma Yesuus Kiristoos jiru nagaatu jira. Fudhatee gara manaatti galee gara manaatti galee achi keessatti mana gaddaa, mana boo'ichaa, mana gammachuutti jijjiire. Biyya keenya yeroo mana gaddaa dhaqanii uffata gaabii yookaan immoo naxalaa waan jedhamu kana kirrii